kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a seenaa goobana daacee wajjin gara keessanitti deebinee jirra. Hamma xumura seenaa goobana daaceetti nu faana turaan affeerraa keenya ta'a. Kun sagalee kitaabaati. Uummata Oromoo salphaan qabachuu fi Haayile Sillaasee Bezzaabbee Abbaa Dikkiristee Minilikii fi salphaa hin turre. haa ta'uutii garuu kaayyoo weerara lafa isaanii galmaan ga'achuu fi tooftaalee isaan ittiin fayyadaman keessaa raayyaa ittisa meeshaa ammayyaa hidhate ijaaruu yookiin meeshaa waraanaa alaa galchuun, lammatammoo dursa loltootaa qopheessuun, sadaffammoo iddoowwan weeraraman gosaan adda baasuufaa turan. Dhaloonni Minilikii lafa Oromoo tooraan Golalaa jedhamtutti yoo ta'u, umriin isaanii 12 jalqabaa kan dabarse ummatuma Oromoo waliin ture. Maqdalaadhaa Atsee Teewodiroos jalaa miliqee yoo Shawaatti deebi'us deeggarsa giiftii Walloo Warqiitiin ture. Yoo achii deebi'us lafti qubannaa isaa Bishooftu ture. Dhalattuun goobanaa yoo lakkaa'amu goobana daacee yeroo Kaataa, Alii, Gaacaa, Waayuu, Abdallaa abbichuudha. Mootonni Shawaa bara bulchiinsa Nagaasiitii jalqabee Oromoo waraanaa turani Salaalee, Abbichuu fi Galaan kan qabachuu danda'an bara mootii Haayile Sillaasee ture. haa ta'uutii du'a Haayile Sillaaseen booda kutaaleen kanneen bilisa ta'anii bulaa turanis mootiin Gojjam Takla Hayimaanoot eeyyama Atsee Yohaannis irraa argateen weerarsa itti fufee lafa qabachuuf fiigaa ture. Oromoo hedduunis waraana sana keessatti lubbuu fi qabeenya hedduu dhabaniiru. Minilikii Oromiyaa weeraruuf garuu eeyyama namaatu hin gaafanne ture. Weerarri ulee Minilikii jalqaba kan rukute Gullallee, Abbichuu, Salaalee fi Galaan kutaalee bulchiinsa Shawaa, Tuulamaa, Arsii, Harar, Leeqaa Naqamtee, Leeqaa Qeellam, Jimmaa, mootota shanan Gibee, Iluu Abbaa Booraa kan of harka galfate Atsee Yohaannis aangoorraa lubbuun osoo jiruu ture. Taaboor Waamii akka jedhutti abbaarraas goobana daacee xaaduu jedhama. Goobana daacee xaaduu bara 1811 Shawaa Kaabaa aanaa Dannabbaa Hincaa Qorar yookiin waa giddaatti Daccaa Waadee Amaan iddoo jedhamtutti dhalate. Hiddi dhaloota isaas maatii Oromoo beekamoo Amaan Wagdaa Shawaati. Fira dhiyoo Abbaa Muudaas ture. Daaceen guugsii fardaatiin nama beekamaa waan tureef loon 50 bitamee yookiin qacaramee hamma abbichuutti waraanaa ture jedhama. Mootichi Shawaa Haayile Sillaaseen Shawaa akka qabatuu fi shoora guddaa taphatee ture. Raas booddee Dajjaazmaach goobanaa Oromoo sirna bulchiinsa sanaa keessatti sadarkaa guddaa ga'an keessaa isa tokko ture. Ta'ee Abbaa Milbaa sanarraa kan ka'e Oromoota hedduu biratti dhagahamtummaa fi fudhatama guddaa qaba ture. Maqaan inni qabus raayyaa Minilik lammaffaa gara dhihaa fi bahaatti babal'ina lafaatiif duule akka hoogganu isa taasisee ture. Goobana daacee dhalootaan Oromoo Shawaarraa yoo ta'u, gareen Minilik lammaffaa kaayyoo isaa galmaan akka gahatu jidduu gala jaarraa 19ffaatti olmaa oolee fi qomoo isaaf ammoo faallaan dhaabbateera. Goobanaan raayyaa isaa raayyaa Minilikiin makuun deeggarsa isaa kan dhugoomseef. Sababbii sanarraayis kan ka'e Minilik lafa bal'aa qabatee bulchaa biyyaa ta'uu danda'e. Goobanaan Minilikiin osoo walitti hin dhufiin abbaa lafa fallee ture. Yeroo sanas sirna Minilik keessatti hoogganaa waraanaa, qajeelchaa weeraraa fi bulchaas ture. Dubbiin akka boodaa ta'uu baattus bara bulchiinsi Teewodiroos lammaffaa
lafa babal'ifachuu fi socho'aa turetti keessattuu kan isaan aangoo bulchiinsa lafa Shawaa irratti kennanii fi Bazzaabbee Abbaa Dikir goobanaanii faallaa isaa dhaabbachuun qormaata guddaa itti ta'e ture. Minilik Teewodiroos lammaffaa jalaa Magdalaatti badee raayyaa giiftii Walloo kan turte Warqiitiin tumsii fi deeggarsi taasifamee fi Shawaa gaafa seenuu bara 1857 goobanaan Minilik simatee deeggarsa taasiseef. Minilikis gocha isaa fi deeggarsa isaatti gammadee waardiyaa masaraa isaa godhate. Bara 1870 goobanaa fi aangoo ajajaan waraantummaa raas kennameef. Muhammad Hassan akka jedhutti Oromoo ta'ee aangoo olaanaa bara Minilik lammaffaa kan argate kan goobanaa dursuun turre. Qaama lafa handhuura tuulamaa kan taate Gullallee Finfinnee kan weeraree qabate weerara jalqabaatti ture. Abbaa Gadaa Gullallee yeroo sanaa kan turani Tufaa Munaa bira ergaa Minilik qabate kan dhaqe goobana Daaccee ture akka isaanii harka kennatan. Abbaan Gadaas mana maree Gadaa Gullallee erga walitti qabee marii gaggeesseen booda hawaasaa fi labsii dabarse. Qabiyyeen labsichaas makuraa bulchaa Cheerulee wabeeffachuu yoo barreessu kabajamoo ummata Gullallee. Ummanni Oromoo Gullallee Minilikii fi akka gabbaruu fi jala galu xalayaan goobana Daaccee harkaan qaqqabee dubbichas mana maree abbootii Gadaaf dhiyaatee manni marichaas lolee daangaa fi eenyummaa mirga isaa kabachiisuuf murteesseera. Kanaaf Gullallee marti ka'e qophaa'e farda kee fi fardoota keetirraa fuuloon fuudhiin akka fe'amaniin waraanaaf qophiyaa ta'an goonfoo mataas ofirraa akka hin baafne miidhecha harka keessaniis akka hin baafanne ani seera dabarseera. Seerichi seera abbootii keenyaa kan luubaati. Kun ajaja seera Oromooti. Gadaa keenya diiguuf diinni dhufeera. Caffeen keenyas sarbameera. Weerartoonni akka nyaatan arganne taasisaa. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa seenaa goobana Daaccee kutaa tokkoffaa sumarratti xumurra. Kutaa lammaffaan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa.